በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን እንስሳት ቆያችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ መጠበቅን ጠብቆ የዚህ ሰዓት ያደረሰኝ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ አባታችን አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ላይ የደረሰባቸው ግፍና መከራ ትንሽ አቀርብላችኋለሁ። የሚያቀርብላችሁ በኦሮምኛ ትንሽ አቀርብላችኋለሁ። በወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ገዳሞጂ እንዳብሎስ ዲገሜራ አባ ኬኛ አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያሚፍ ጩቡፊ መከራን አባ ኬኛ ከንጀኑ ሰበበ ቀምና inni kun አባ ኬኛ ጩቡፊ መከራን nibeektu laata garuu namoonni gaariin biyya isaarratti hin kabajaman. Lapheen kun laphee kana qabdu hubadhaa. Tokkoffaa irratti bara 1994 bara kana jalqabee abbaa keenya irratti kan raawwatame cubbuu fi makaraan irratti irraa gimmaashni abbaan keenya fedha waaqayyootiin Wanqishee Qidduus ገብርኤልii yeroo ijaaran guyyaa hojjechaa ooluu galgala dhufanii diigan deemuun ture. Kana bicha osoo hin taane daandii hundarratti meeshaalee qopheeffatanii itti dhokaasu ture. Kuni akkuma beekamu gadaamii erga ijaaramee booddee namoota fuulduratti beekama. Gadaamiin akkuma ijaaramee booda namoota fuulduratti beekama erga dhufanii booda diigamee ragaa sobaa irratti ba'uudhaan abbaa keenya abbaa Yohaannis Tasfaa Maariyaam balleessuudhaaf deemaa turanii. Egaa bara 2003 sobaan ragaa sobaa 13 ragaa sobaa ragoota 13 keessatti dhiyeechanii kunniin ture guzoo ture warreen naannoo sana bulchan humna nageenyaa gara gadaamii erganii gadaamii fattashanii marammaranii soba akka ta'ee jiru beekee warri isaan kasasanis afarsiisee ni deebisee isaan booddee kan itti kasasan lammata dubbii kaasuu waan hin beekneef warreen olaantummaa seeraa hin fudhannu jennaan qabalee kan bulchu amma inni qabalee warreen bulchu hanga inni jijjiiramutti eeggachaa turanii yeroo qabalee bulchaan haaraan dhufutti eeggatanii kissii akka addisiitti dhiyeechuuf turanii. Bara 2003 kissii mootummaan waan fudhachuu fi dideef mootummaan bu'ee amma warreen qabalee qayyaramanitti eeganii booda turanii booddee bara 2011 humna biraatiin waliigalanii sobaan kasasaa warreen sabaltanyoota gobanii ari'uun akkasumas munuksoota fixuu fi abbaa keenya balleessuuf hojii guddaa balleessuu hojjetanidha. Abbaa keenya garuu akka dhiifama waaqayyootti amma ammaatittuyyuu ni jiru. Daandii kanarraa warreen olaantummaa seeraa isaan hin geenye waan ta'eef warreen qabalee amma dhufanitti isaan eeganii namoota dhiyaatan kissiin isaanii itti fufee namoonnis ni dhiyaatanii kissiin isaanis itti fufee kunis beekamuu qabdu guyyaa kana hojii isaanii hojjechaa jiru. Addaan hin cinne fatanaan hin xumuramne yoo ta'u ammallee ni jira. Wanti hin beekamnee fi kissiin ni barbaachisaa yoo dhiyaatan akka haala jiruun akka nabaabbaranii jiru. Fakkeenyaaf bara 2010 jammaree warreen Wanqisheet irratti kahan abbaa keenya abbaa Yohaannis biyya ormaa jirus Sinodoos wajjin dhoksan deemuu jedhanii kasasanii ture. Bara 2011 jammaree Wanqisheet seera cabseera jedhu kasasuun eegalanii Wanqisheet fannoo iddoo itti leenjisu jechuun kasasuu eegalan. Warreen achis gaafii isaanii abbaa keenya abbaa Yohaannis mootummaa wajjin walitti nu buusaa
buusaa jechuun warreen yaada hundaa maqaa isaanii malee maqaa balleessuudhaan kassasanii abbaa keenya abbaa nagaa limaatii hojjechuudhaaf hojii misoomaa hojjechuuf akka hin dandeenye guufuu itti ta'uudhaan mootummaa naannoo irraa eegalee hanga bulchaa gandaatti garuu abbaa keenya haa ta'u hojii hojjechuu danda'aniiru. Humna addaa mootummaa dhufuun akka alaan isaanii homaa hojjechuu hin danda'amne itti fakkaata. Garuu warreen mootummaa wajjin ta'anii warreen nama kuffisan waan ta'aniif namoonni nageenya erga kassasanii irraa kaasanii fattashanii bosona keessa dhokatanii dukkana uffatanii abbaa keenya abbaa Yohaannis ajjeesuuf ture. Kanaafis irra deebi'anii gorsuu turani. Tokkoffaa irratti xarrii guyyaa 6 bara 2011 bosona keessa taa'anii isaan bineensota gara lubbuu balleessuu turanii jijjiiramanii turanii isaan gara Ambassaamee katamaa yeroo dhufan erga walitti sassaabee booda abbaan keenya waggaa waggaan Bahar Dar katamaa kan argamu mana amantaa abbootii warreen gadaamisiin beeknu akkasumas Yaabinat Timirti Beet waamuun waggaa waggaan xarrii guyyaa 7 kan kabajan ayyaana Sillaasee kan waggaa kan zakkaran wanti isaan barbaachisu hunda guutanii deemu. Isaan akka ajjeesuun qarshiin bitamanii uffata poolisii uffachuudhaan ambulaansii taargaa hin qabne qabachuudhaan abbaa keenya gara Ambassaamee yeroo deemanii ga'uuf ka'an booda xiyyiitii qabatee bosona keessa dhokatee kanaaf namoota qopheessee eeguuf yaadaa akka waliif hin dhiyeessineef silkiin turkii balleessuuf galgala keessa sa'aatii 1 hanga 4tti lakkoofsi isaanii kan hin beekamne bosona keessa dhokatanii kanneen biroo immoo fuula isaanii dhoksanii daandii gubbaatti meeshaa isaanii irratti dhaqanii ajjeechaa irratti yaadanii meeshaan isaanis milaacii harkisanis tokko ofii ni dide. Ajaa'iba hojii waaqayyoo hojiin hafuura qulqulluu waan ta'eef meeshaan isaan qabatan milaachiin harkifamee akkamitti hin tokkaane jedhu. Waaqayyo garuu akka hin tokkaane akka tokkos godhuu ni danda'a. Hafuura qulqulluun fashalaa'ee jibbarraa ajjeechan garuu akkamitti milaacii harkisuun jedhu. Waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru. Meeshaan isaanii qac jedha malee tokka'uu fi hin dandeenye ture. Hin tokkaane masqaliin keenya bichaa fuulduratti qabanne malee wanta biraa hin qabanne. Waaqayyo garuu kan fashaleesse isaan kan yaadan abbaa keenya abbaa Yohaannis Tasfaa Maariyaam warreen isaan wajjin jiran hunda fixuu fi erga ajjeesanii booda reeffa isaanii ambulaansii taargaa hin qabne bakka hin beekamne bishaan keessatti gatu ture. Hundi isaanii eeganii walitti dabarsuun taa'ani ka'uun kufuun Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el akkuma abidda keessaa baase Waaqayyoon Daani'el akkuma afaan leencaa keessaa baase qulqulluun Gabri'eel dhufee meeshaa isaanii afaan cufee abbaa keenya bakka deeman nagaan deemanii akka deeman godhee salistuu daqiiqa akkuma ibiddatti seenanii ibiddi dhaame oggaa seenan 3 turani. Afuran nama osoo hin taane maalidha jedhanii Waaqayyo uumaa keenya ergamoota ergee fi kan baase abbaa keenyas akkasuma kan isaan baase uumaan Waaqayyo abbaa keenya kan jiraatan humna xalaatatiin miti. Akkasumas naasee guyyaa 20 bara 2013 Wanqisheet kan kabajan ijoollee abbaa keenya yeroo hunda arbi gabaa mana barumsaa ijaarsisuuf Bahar Dar simintoo afanii ka'anii amusiit isa duraa tokko ta'anii abbaa keenya irratti godhanii ammas kan uffata wal fakkaatu uffachuudhaan lubbuu warreen baasan daandii gubbicha dhaabbachuudhaan warreen Wanqisheet tajaajilan zim jedhanii ilaalanii dabarsan. Amusiit ka'anii gara Ambassaamee yeroo dhiyaatan isaan duraa tokko godhanii ambulaansiin tasaafarii duubarra hordofee irra ga'anii isaan dhaabani.
isaan booda rukutanii asaqaayanii warreen makiina irra turan akkamitti obboleettiin xalfaa jedhee silkii yeroo dawwaltuuf fiiganii silkii irraa fudhatanii rukutanii yaa ta'u malee silkiin banamee silaa tureef hiriyoonni ishee yeroo dubbatu waan dhageef baay'ee dhiphatee dafanii gara olaantummaa seeratti dawwalan. Waan beeksisaniif hojii isaanii yaadan diigamee rukutamanii abbaa keenya wajjin warraan jiraatan du'aa fudhachuun duutis yoo jiraate fudhachuun isaan rukutaman rakkatanii ijoollee isaanii ammas itti fufee ikkaatetii guyyaa 12 bara 2012 bara abbaa keenya ambassaamee ka'anii gara Yesuus ollaa turan abbaa keenya guyyaa hunda mana amantaa akka ijaaramaa jiru warreen ogeessota itti argisiisanii yeroo deebi'an gondorii yeroo dhufan maabara bakuraat kan ta'an mootora isaanii duuba ordofaa ture guyyaa gaafa saniitti abbaa keenya balleessuuf ni dadhabu. Diinonni abbaa keenya waadaa warra Iyyaasuu dhaqanii yeroo dhufan ni balleessina jedhanii dargaggoota walitti qopheeffatanii erga turanii booda abbaa keenya warra Iyyaas ka'anii gara Amusiit yeroo ga'an nama 30 ol ta'uun dargaggoota ulee qabachuun keessaa dargaggoonni kun gara abbaa keenyaa irraa makiinaa daandii cufanii garuu abbaa keenya masqalii isaanii yeroo baasan rifatanii deebi'an. Kan isaan rifachiise Waaqayyoon isaanirra buleeti. Gondoritti kan argamu maabara bakuraatii ni dhaamnaan rukutnaa mootora saayikilii isaanii irraa fudhatanii guyyaa gaafa sanaa warreen rukutamanis keessaa maabara bakuraatii hanga ammaatti kan hin fayyine ni jira. Wantoota isaanirra ga'ee rakkoon maabarri kun fudhatan hanga ammaatti obboleewwan keenya ni jiru. Maabara bakuraatii hanga ammaatti kan hin fayyine jiru. Isaan irratti raawwatee garuu namni gaafate tokkollee hin jiru. Wanti nama gaddisiisu kan isaan warreen cubbuun guutaman sobaan nama kassasuu hidhuu ajjeesuu kanarraa hafe warreen cubbuun guutaman irraa kan hafe abbaa Yohaannis balleessuuf kan wal tokkoman zadee biraa maqaa abbaa keenya balleessuu irratti ka'anii jiru. Wanti nama garramu amlee guyyaa 7 waldaa maabara kan ta'e gubaayee seenee osoo uumaan beekne wanta barreeffame bichaa baatee maqaa balleessuuf kan deeman jiru kaleessa akka argetti maqaa balleessuu qofa. Wanti nama gaddisiisu amma maabara qiddusaan ifaa dubbatu akka isaanii fuula isaanii hin dhoksan. Maqaa maabara qiddusaan maqaa isaanii ofiin kan danda'an miti ni jiraatu, hin beeknes jiraachuu danda'a. Ofii jijjiiranii qarshii kanfaluun kan fattanan baay'isan tokkoffaa biqiltuu tokkoyyuu dhaabuu kan hin dandeenye hojjechuu kan hin dandeenye maabara qiddusaan abbaa keenya irratti ka'anii balleessuu kan ta'an naannoo Amaaraa ijoollee Bahar Daaritti kan baay'ee nama garramu abbaa keenya osoo hin dhalatin dura irraa ka'ee hanga ammaatti ni beeku sirritti. Garuu xalaata ka'anii kunoo gadaamii yeroo ijaaran kan isaan hin beekne turan. Maaf biizinasii isaanii ta'eeti malee abbaa keenya abbaa Yohaannis yeroo ijaaran birrii lakka'anii miti. Hojii isaanii eegalanii yaada isaaniitiin booda maal akka hojjetan ni beekan. Eenyu akka xumure hin beekan. Kanaafuu ijoollee darraa hundaa irraa hojii abbaa keenya dhugaa hojjedhaa. Xiqqimii warra hin beekne ture. Abbaan keenya abbaa Yohaannis yeroo daa'ummaa isaanirraa eegalee rakkoowwan baay'ee fudhatanii halkanii fi guyyaa
kan bu'an waaqayyo godhachuudhaan waaqayyo kennaa baay'ee akka kennuufi warreen daaraa naannoo kana jiran warreen inaaffaan manfasiin isaan qabee garuu abbaa keenya Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 66 irratti xalaanni namaa maatii isaatii inaaffan wal miqqanuu maaf hin caalle jedhaniif halkan walakkaa ka'anii halkanii fi guyyaa abbaa keenya balleessuudhaaf ka'anidha. Wanta tokko osoo hin argin yookiin hin dhagayin zim jedhee ta'ee miidiyaa sobaa irratti namoota dhugaa arrabsuu mufachiisuu sagalee waaqayyoo warra hin beekne masaawitii kan kennan namoota warreen gaddisiisan warroota gadaamii irratti ka'anii ni beekna jecha sagalee waaqayyoo tokkicha qabatanii sammuun isaanii xiqqoo kan ta'e kan hin yaadne kan namaaf yaaduun hin barbaachisa. Dhugaan jiru naaf galeera warreen gadaamii jiran maqaa waamuuf wanta hin beekneef nuuf galeera namoota biraaf wanta galeef natti fakkaata. Dhiyeenya kana kan dhufe Sabaaka Moloksee jechuudhaan gina Qeerqoos akka ijaaran kan maraxame miidiyaa hundi isaa ture. Hundumtuu beekuu qabdu. Wanqishee Qidduus Gabreelii balleessuuf dhagaan isaan hin buqqisne hin jiru. Maabara Qiddusaan garuu gubaa'een isaan godhan hundi abbaa keenya maqaa balleessuu duraan jammaree waggoota hedduu lakkoofsiseera. Itti fufees maabara Qiddusaan waa'ee abbaa keenya wantoota baay'ee dubbatanii abbaa keenya rakkisuu, abbaa keenya arrabsuu, wanqishee namoota dhuunfaa ari'uu hojii isaanii godhatanii waraqaa jiru warreen arrabsan biyyoota alaa irraa eegalee amma amantaa barsiisotaa macaafa qulqulluu waggoota meeqaa fixee hanga waggaa 20 fixee garuu kan gaggeeffamaa jiru waggaa 4 qoobifachuudhaan abboota amantaa 20 yookaan 30 ta'anii kan argamanidha. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota Almastuub jalatti argamtan hundumti keessanuu egaa kunneen abbaa keenya abbaa Yohaannis Tasfaa Maariyaam irratti kan gaggeeffamaa jiru jechuudha. ይሄ አባታችን አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ላይ እየደረሰ ያለ በደልና መከራ ነው። አባታችን አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም አንድ ጥፋት ሰርተው አይደለም የሚያስተምሩት ትምህርታቸው ራሱ ብትማሩ ብትሰሙ አንዲት ቃል ስህተት አታገኙም ከአባታችን አባ ዮሐንስ ጋር ማለት ነው። አባታችን ስላስተማሩን ስለገሰጹን ደዌ ስለተፈወሰ ብዙዎች ስለተፈወሱ ነው አባታችን ላይ እየደረሰ ያለ መከራ። በአባታችን በአባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም እንባና ጸሎት ሁላችንም ድነናል፣ ተፈውሰናል። ዛሬም ነገም እንመሰክራለን። አባታችን ላይ የሚደርስበት መከራና ስቃይ ደዌ ስለተፈወሰ ነው፣ ጎባጣ ስላቀኑ ነው፣ በሽተኛው ስለዳነ ነው። ምንድነው አባታችን ላይ በየሚዲያ እየተላለፈ ያለ መከራና ስቃይ? አባታችን እኮ ሁላችን የተሰጠን ጸጋ አለን፣ መጠቀም አልቻልንም። አባታችን ግን ፈጣሪ አምላካችን የሰጠ ጸጋ በአግባቡ ስለተጠቀሙ ነው ይህንን ያገኙት። ይህን ሳገኝ ግን ጸጋችን ግን በአግባቡ መጠቀም ስላልቻልን ጸጋ የተጠቀመ ሰዎች ላይ እንነሳለን፣ በሐሰት በውሸት እንነሳለን። አባታችን እኛ አዛብ አገር ያለን በወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ስም ጠርተን አናፍርም፣ አላፈርንንም። ስለዳን ስለተፈወስን ነው እየመሰከርን ያለነው። ብዙ ነገር ተደርጎልናል፣ ያልተደረገልን ነገር የለም። በረከት የሌለ በረከት አግኝቷል፣ ሰላም የሌለ ሰላም አግኝቷል። ትዳሩ የፈረሰ በወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ትዳር አግኝቷል። እኛ የምናምነው አምላክ ሳንጠራጠር ብዙ ነገር ስላደረገልን ነው። ወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ብዙ ነገር ስለተደረገልን ነው በሚዲያ ላይ እየተላለፈ ያለው። አባታችን እኮ ምንም ጥፋት የሰሩ ነገር የለም። ስላዳኑ ነው ወይስ ምንድነው የአባታችን ጥፋት? ከደዌ ስለዳን ስለተፈወስነ ለዛ ነው ስለ አባታችን የሚያንገባግበን።
ደዌ ስለዳነ በሽተኛ ስለዳነ ገዳሞች ስለሰሩ ነው ወይስ ምንድነው አባታችን ላይ እየተደረገ ያለ በደልና ግፍ? ብዙ ነገር ተደርጎልናል በወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ስም። እኔ በወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ከተደረገልኝ ከብዙ በጥቂቱ በወንቅሼቱ በቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ወንቅሼቱ ቅዱስ ገብርኤል አባቴን ከመኪና አደጋ አድኖልኛል። እኔም ከአዛባ ሀገር እየታመንኩ እየተሰቃየው ያለ የወንቅሼ ስም በመጥራት ብቻ ብዙ ነገር ከውስጤ ወጥቶልኛል። ብዙ ነገር ድኛለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከአዛባ ሀገር ሁኜ ከቤት ሲወጣ የወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል እምነት ይዤ ነበር የወጣው። ሲወጣ ግን ወንቅሼቱ ቅዱስ ገብርኤል ጥላ ከለላይ ሆኖን ሲጠፋ ሰዎች ያጠገቤ ላይ ነበሩ። ግን ወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል እምነት ስለያዝኩኝ አላሰፈረኝም። ያ ሰዎች ያጠገብ ሲቆም አይናቸውን ጋርዶልኝ ከዛ ቤት በሰላም ነው የወጣሁት። ስራ ሲሰራ ጃዛ ቤት እጄ በየ15 ቀኑ መለሳለሁ። በጣም እንሰቃይ እንከራተት ነበር። ዛሬ ግን በወንቅሼቱ ቅዱስ ገብርኤል ኢጃዛ በፊት ሲንከራተት የነበረ በየ15 ቀን ከስራ ሲወጣ የነበረ ዛሬ ወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ስም ጠርቼ አላሳፈረኝም። ስሙን በመጥራት ብቻ ዛሬ 8 ወር ሆኖኛል። ከስራ ወጥቼም አላቅም። ደና ስራ ገብቼ እየሰራው ነው ያለሁት። በረከት ስራ ሲንሰራ አንድችም ትሆን በረከት ስራ ሲንሰራ በወንቅሼ ስም ጠርተን ስራ የሌለን ስራ አግኝተናል። ሰላም የታመምነ ድነናል። ብዙ ነገር ወጥቶልናል። ይሄንን ነገር ያደረገልን የወንቅሼቱ ቅዱስ ገብርኤል ነው። አባታችን እውነቱን ስለሚያስተምሩ ውሸትን አይቀበሉ እውነት ስለሚያስተምር እዚች ምድር ላይ ግን እውነትን አትቀበልም ውሸትን ነው የምትቀበለው። ለዛ ነው አባታችን ላይ በየሶሻል ሚዲያ ላይ እየተላለፈ ያለ የውሸት ሚዲያ እየተላለፈ ያለው። የወንቅሼቱ ቅዱስ ገብርኤል ስሙን ብቻ በመጥራት ደጁን ረግጠን ሳይሆን ወይንም የወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል እምነትና ጸበል ያላገኙ ብዙዎች ስሙን ብቻ በመጥራት ነው የሚድኑት። ብዙዎች የዳን ስሙን ስለጠራን ወንቅሼቱ ቅዱስ ገብርኤል ስላላሳፈረኝ ነው። ለዛ ነው ስለ ወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ዛሬ መናገር የፈለኩት። ስለ አባታችን ላይ እየተደረገ ያለው መከራና ስቃይ እውነቱን ስለሚያስተምሩ ትምህርታቸው ደዌ የሚፈወሱ በቃላቸው በትምህርታቸው ነው። ስሙን ብቻ በመጥራት አዛባ ሀገር እምነት ጸበል አግኝተን አይደለም። የወንቅሼቱ ቅዱስ ገብርኤል ድረስልኝ ካልነ ፈጥኖ ይደርስልናል። ወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ሳናገኝ በፊት ስንሰራም ብንለፋም በረከት የለንም። ዛሬ ግን ወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ካየን በኋላ የአባታችን ትምህርት መከታተል ከጀመርን በኋላ መስሙራቸው መዳመጥ ከጀመርን በኋላ ስብከቱን መስማት ከጀመርን በኋላ ታሪካችን ተቀየረ። የድሮ ማንነታችን ተቀየረ። አዲስ ህይወት ነው ያገኘነው። ሰላም የሌለው ሰላም ስላገኘን ነው። እነን ያደረገልኝ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አዛባ ሀገር ተስፋችን ተሟጦ ስንሰራም ብንለፋም በረከት የሌለ ሰዎች ታመን ስንቸገር የነበረ ሰዎች ዛሬ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፈጣሪ አምላካችን አባታችን ሰጠ። ከደዌ ከብዙ በሽታ ከካንሰር ከኤችአይቪ ብዙ በሽታዎች እየዳን እየተፈወስን ይሄንን እኮ ደጁን እኮ ረግጠን አይደለንም። ወንቅሼ ቅዱስ ገብርኤል ሄደን አይደለንም። ስሙን ብቻ በመጥራት ነው። ፈጥኖ ይሰማናል። የወንቅሼቱ ቅዱስ ገብርኤል አባታችን ልጆች አሉ እያሉ በሚዲያ ያወራሉ። አዎ ልጆች አሉ። የስጋ ልጆች ሳይሆን የመንፈስ ልጆች አሉ። ያውም ትጋቶች እንደ ስማቸው ከአባታችን የተማሩ
ከአባታችን የተመረጡ ዳግማዊ ወንቅሸት። ሁለተኛ ወንቅሸት ትጋት ማህበሮች ከአባታችን ጎን የቆሙት ስለ እውነት የሚመሰክሩት እውነትን እውነት ነው የሚሉት ውሸትን ደግሞ ውሸት ነው የሚሉት ከአባታችን ጋር የሚቆሙት ዳግማዊ ወንቅሸት ትጋት ማህበሮች አሉ። የሥጋ ልጆች ሳይሆን የመንፈስ ፍሬዎች የአባታችን መከራ ከበፊት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከብዙ በጥቂቱ አባታችን ላይ እየደረሰ ነው። አባታችን አትንኩብን አባታችን ለኛ ህይወታችን ነው። ህይወታችን የመዳኛ ተስፋችን ነው። አባታችን ብዙ ነገር ስላተደረገልኝ ፈጣሪ አምላክስ እነሱን ስለሰጡ ስለ አረገልኝ እግዚአብሔር አምላክ አባታችንና ገዳማችን ፈጣሪ አምላካችን ይጠብቅልን። አባየን ጥላት ከንቱ ይለፋል፣ መቼም አይሳካም፣ ዛሬም አይሳካም፣ ነገም አይሳካም። ምክንያቱም አባታችን እግዚአብሔር አምላክን ይዞ ስለሚጓዙ ፈጣሪ አምላክ ይዞ ስለሚጓዙ ጥር 2011 አባታችን ግድያ ሙከራ ሲደረግ ሚላጩን ስስቦ ፈጣሪ አምላካችን ሚላጩን ዘግቶ መግደልን ማዳንም የሚችለው ፈጣሪ አምላካችን ነው። አባታችን ግን ምንም መንካት አይችሉም። እነሱ ይለፋሉ፣ እነሱ ግን ይደክማሉ። አባታችን ግን አያገኙትም። የአባታችን ጥላት እነሱ ይለፋሉ፣ ይደክማሉ፣ ግን አባታችን ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ለምን? አባታችን እግዚአብሔር ከአባታችን ጋር ስላለ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አባታችን ስለምጠብቅልን አባታችን ምንም አይሆኑልም። ግን ብታርፉ ይሻላል። ከአባታችን ተጠቀሙበት። ያልዳኑ ዳኑ፣ ያልተፈወሳችሁ ደጁን ረግጣችሁ እወቁ። ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ውሸት ነው ገዳሙ ፈርሷል ብላችሁ የምታወሩት አባታችን የሚያስተምሩ ውሸት ደጁን ረግጣችሁ ሚዲያ ላይ የሶሻል ሚዲያ ላይ የምታወሩ ወሬ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ደጁን ረግጣችሁ እውነቱን ይወቁት። ሚዲያ ላይ የውሸት አታውሩ። እውነት ማወቅ ከፈለክ ደጁን ሄዳው ይወቅ አባታችን ጋር። አባታችን የሚያስተምሩ ፖለቲካ አይደለም፣ ስለ ፍቅር ነው የሚያስተምሩት፣ ስለ ሰላም ነው የሚያስተምሩት፣ ፍቅርን ትህትና ነው የሚያስተምሩት። አባታችን ከአባታችን ጎን ደጅ ሆና እውነቱንና ውሸቱን ይወቅ። ሚዲያ ላይ ዝም ብላችሁ አታውሩ። አባታችን ለውሸት አይደለም የቆሙት፣ ለእውነት ነው። ለተቸገሩት ለታማሙት እግዚአብሔር የሰጠን አባታችን እንቁ አባታችን ነው። ጥላት ቢለፋም ቢደክምም ይጠፋል በኋላ። አባታችን ግን ዛሬም እስከ ነገም አባታችን ይኖራሉ። ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ይኖራል። ደዌ ይፈወሳል ከብዙ በተለየ። ዛሬም ነገም ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ስም ጠርተን አላሳፈረንም። ስሙን ብቻ በመጥራት ድነናል፣ ተፈውሰናል። በአባታችን እንባና ጸሎት እግዚአብሔር አምላክ አባታችን ላይ አድሮ ቅዱስ ገብርኤል ወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ሳልስቱ ሳላት ከእሳት እንዳወጣ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ከብዙ መከራና ከብዙ ስቃይ ስሙን ጠርተን ወጥተናል። ስሙን በመጥራት ብቻ ነው